godina Booranaa magaalaa Moyaalee fi aanaa Areeroo keessatti lola liyyuu haayilii Somaaleen bananiin lubbuun ilmaan Oromoo 5 kan wareegame yoo ta'u konkolaataa fi manneen jireenyaas gubachuu miidhaan guddaan akka dhaqqabee gabaafameera. Lola guyyaa har'aa jiraattota Moyaalee irratti banameen manni jireenyaa hoogganaa Jumruukaa manni obbo Canyaalaw Faajjii kan gubate yoo ta'u konkolaattonni 5 olis akka gubatee maddeen gabaasaniiru. Lolli guyyaa har'aa jiraattota Moyaalee